Hola, Carlos. Rumah bisa dibayar berarti, anu asih dua kan asih kalau tak, magala sana tak pakai sejuta. Lu kita nak cari, lu pun kita nak cari seraba asih kita. Berarti yang ini kan asih sih malu. Rumah berarti yang rumah yang malu kan berarti dia sendiri. Ayo rumah kita sampai ke seraba, tapi rumah sih semua kan di seraba kita. Rumah sih yang rumah kita sebalik ini yang mana, sebalik ini anak mana, kesana apa? Serang dua hari ini. Hola, Carlos. Rumah kita bertemu juga dengan ini bergerak. Anjir ni rumah lekat rumah beli tiara berarti lupa terakhir. Dunia bertemu beli tiara tiwi. Aku tu rumah dah mulai. Rumah ni. Hola, Carlos. Rumah tak kenal rumah berbaju kedua ni waktu ini dia supaya angkat rumah bakumat ini sempat tu ber. Lagi kenapa waktu kenal ya tu ni. Hola, Carlos. Beli tiara terakhir. Ya, okey masalah apa yang kita buat. Semua yang berbaju ni Milim selalu tiada rumah ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota fayyaa kam jirtan nagaa fayyaadha. Hundumtu keessanuu kan biyya alaatiif kan biyya keessaatiis hedduun isin jaaladha. Egaa warreen kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa hundi keessanuu salaamtaan tiyya iddoo jirtanitti barartee isin haa dhaqqabdu. Egaa hordoftoota fayyaa kam jirtan jira alhamdulillah as ga'e mee wayiin isiniin gaafadhaa. Warri komantii babbareedduu naa kennitan hedduu galatooma. Hedduu warri na jajjabeessitan. Warreen ammoo na arrabsitan. Warreen na arrabsitan illee galatooma. Garuu isin warri na arrabsu kun isiniin ajaa'iba. Ani fedhu haa guddadhu, fedhu haa xiqqaadhu. Miciyyoonni ani fuudhuuf deemus fedhu haa guddattu, feetu haa xiqqaattu. Namni xiqqaan biyya kanan dhufu beeku. Asiin baasuu ta'a. Yeroo gabaabaa booda. Muraasa booda asiin baasuu ta'a mishiyyoo. Nama naa wajjin gartee naa wajjin walitti hin deemne yoo ta'e dhiisinaa gatan ni dhiisa dhugaa dubbachuuf. Ani dhiira alhamdulillahi rabbil alamin dhiiraan. Ammoo warri na arrabsitan san namni tokko guu arrabfame ni faarfama ni hin beeka. Warri komantii bareedduu naaf nata hedduun isin jaalladha. Ammoo uummata bocola asirraa komantiidhaan na arrabsan haadhatiyyaan na arrabsuu fi akka hin taanetti waan hin taane na arrabsu. Jechi isin naan arrabsaa jirtan safuudha. Ifiifuu safuu eeggadhaa. Safuu eeggadhaa rabbi sodaadhaa. Akkamitti kisin nama arrabsitan jechuun yoon afaaniin dubbadhee hime lama daa'u ni of hin arrabsu. Deebi'ee hin arrabsan waan isin naan jettan san garuu waan isiniin jiru hin qabu. Warri na arrabsuuf deemtan na jalaa hin seeninaan aslan na jala hin seeninaan. Oromoon miliyoona 80 oli alhamdulillah Oromoon tiyyaa warri na laalu khabiraatu naaf ga'a. Warri na laalu khabiraatu naaf ga'a. Citaa tokkoof manneen dhimmisootte Oromoon. Ati kana arrabsitu gowwaan sii ummata gowwaadha warri na arrabsu. Ammoo obboleeyyan kiyya kaan galatoomaadha. Warri micoo deebisinaan jettanis galatooma. Waan nu jidduu jiru waan Yaman kana keessa jiru waan hin beekneef na arrabsitan kan arrabsitanis. Kanaafuu eegaa irraan tana osoo waan dubbanneen duratti waa isin daawwachiiseetiin gama haasoo keenyaa seenna. Mee daawwadhaa mee viidiyoo kana. Obboleettii dhabuu yoo kanuma taate maalumaatiin dura kana Yaman ta'u obboleettii biyyaa asirratti malee islaamii dhufaa himu. Ni ada tu obboleettii dhabdii haroo tu maal wallahi.
Egaa hordoftoota kabajamtoota keenya ajandaa kana namaa baafna. Warri bifa tiyyaan arrabsitan. Warri nama guddaa jettanii micoon siin hin maltu jettan. Ana amma micoon naan hin maltu. Yaa isiniin ajaa'iba immoo warruma komantiin arrabsuun ajaa'iba. Amma meedha mucaan kun amma bullootuub yaa bullootuub amma gaa Yaman Finfinnee si fakkaachuun Yaman Adaamaa si fakkaachuun bulloon kiliw jechuun ammaan tana gaa duniyaan kiliw jechuun ammaan tana gaa dachaas waa goonan waa ta'uu jirtan dachaasiin lollaan killee dhagaan lolte agartaniimi sani warreen silaa isaan deeggartaniis ammoo naafii duniyaan kara takka danda'u naafii duniyaan arras buruus soddaadha soddaa kiyya duniyaan abdii duraanuu saahiba kiyya hedduun kabaja hedduun jaaladha duniyaas akkasuma duniyaa itti loltullee akkuma qabda akkaan itti si fayyisu garuu anaaf beeka haa ta'u ofitti amaneetiin jiraan ammoo kaniin ajaa'ibu bulloodha bulloon hanjamu jiramoo hoggaa akkana godhatu maallaqa isaa kan biyyaa fidee nama fuulaaniin isa qabala kanaafuu mee waan dhufuu taa'u michiyyoo isinii baasuudhaaf qophaa'eetiin jira as baasee viidiyoo waraabee mana shanfaan qaba yoo dachaa isa hojii olqixxaannaa namni bifaan nama arrabsu namni gubbaa namni bifaa mitii keessaan madaalama malee bifaa miti warri akkasii yaaddan warri koomentiidhaan waa hedduu jettan egaa bulloo anaaf ati tokko jiraata magaalaa kana maamillee dabalatee takkasiiti duniyaa siin jaaladha akka qabda obboleettiiti akka qabda anis obboleettii niin qaba garuu akkaan itti si fayyusu niin beeka mee daawwadha akkaataa itti isaan na barbaadu jiran.
ما يسكت دلقات كنت موبايل سنة يسكت وجيت قال لا نودا بتشوفه دقيقة تقول تقول الدنيا رجعت بتجي كده مكينا يسام برنا قررت أمنينا كنا مكينا تغيروا سلسلة كيسي تغيروا سلسلة أمام أمانتنا يا مسعودي سيدي فكاتشون معلومات بروح أنا يمن قبل الدنيا زرت تملي سلاوي فايم الو أنجمتي أنجم أنا هدور ما رأيت ولك الو الو وما لك تقولني سلوان ولك الو يا مسعودي تفكاتي جرجر تاني الو Rumah bakma tu isi ولك الو Anjam dia orang tu الو ولك الو Abdega, isu makan agak apa? Bocor kan? Dua ekor dah berdua tak kau jemput. Anda nak bahas ini? Naga aketin dunia Rabbi sudahlah. Durma, yo vete de chasa rabrata. Me andala da Rabbi sudahlah. Itu anjamu jiritimo. Jarro ko wali kosu jiramo malje chume. Wonnon kosu jirani. Ega abba nakani moa. Ani dacheen of beek. Namni gubbaa miti khiisaan madaalama. Manama. Warri gubbaa khiyaalaaltayina tuffattan. Humna na keessa jirtun beeytaniimi bifaan nama arrabsitan. Isin bar biyya teenyatu namni qaama guddaa qabuufi. Liqii kannetanii fi bar maallaqa. Namni qaama guddaa qabu, garaa guddaa qabu. Ni liqeessitaniif yoo ni dhabaate illee bifaan nama murteessinaa dhiiroo isinumatti himaa oolla. Mee viidiyoo kanaaf nu viidiyoon naa kofalchiisa nama kofalchiisa dhugaa dubbachuuf. Hanjamu jirammoo maal jechuudha? Mucaan kun hanjamu jira. Ajendaadhaa beekur maashaallah. Maashaallah narraa jaabo. Wah, aku dunia juga ban.
Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa har'as tana qabannee dhufne ammoo amma kanaan booda micoo isiniif hin dhiyeessuuf deema. Warri micoo daa'ima akkam gootaa jettan miciyyoo isiniin garsiisa yoo isin daa'ima taatee fi an daa'ima ta'e jechuudha. Kanaafuu dhugaadhaan nama guddaa ta'us ani dhiiraa bara. Isin dubartiin warri na arrabsitan. Isinumatti yeroon hin dabrin an dhiira yeroon natti hin dabartu. Warri haftuun gartee warri dhiira dhabe warras gubbaan arrabsitan dhiira rabbii isin milkeessu dhiirti qaaliidha. Kanaafuu dhiirtii la'ama 80 agartanii dardara. Ana dhiisii jechuudha. Anaa qacalee kana dhiisii la'ama 80tu dhiirtii ni dalagaa barbaadan. Kanaaf duniyaa teenya siin kabajaa hangaan akkana si godhee si wantaj godhee kana siifiin kafalaa. Siin fayyifadhaa siif abbaa mana keetiitis hedduun kabajaa hedduun isin jaaladhaa. Ijoollee immoo fudhattanii yaatan tana naaf isaan tokkoon magaalaa tana keessa jiraata. Arkuuf teessan hordoftoota fayyi warri bifaan na taphata. Inumaa gariin akkinaan jiru ati kanama furmaateen akkas gooteessanii miti. Furmaatee beekaatiin kufee fi bar dhuga seetanii. Isinii waan akkasii ilaaluu daawwataayin waan akkasii daawwachuu jaalataayin kufee dhugaa isinitti hin fakkaatin. Ani dhiiraa bara. Nan beektan malee namni nama beeku gatii nama godhate Oromoon furmaatee anaa kufee afateeroo akka viidiyoo kiyya daawwattaniif uummata gowwaa warri na arrabsitan uummanni kaan isiniin jaalladha Oromooti. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya har'as tana qabannee isin kanaan booda immoo miciyyoodhaan isinii dhiyeessaa qophaa'an eegaadha. Inshaallah nagaya taanaaf jiradhaa baay'ee isiniin